Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu warri amantaa biraa hordoftan immoo nagaa keessanii nagaa galata Rabbii isiniin jecha egaa barumsaan walitti deebinee jirra. Akka namni baay'een shabakaa bilaasha nuuf daataa tola aappii bilaasha dalaguun naan jedhachaa jirtu. Egaa aappii lama mobaayilii irratti dheengadda isin barsiiseetiin hin jira. Mobaayilii irratti aappiin sun aga yoonaa dalagaa jira jechuudha ilaaleera. Warra zeenii fi sawaati natti fakkaata. Warri mobaayiliis asumaan yoo kan hin argine taate viidiyoo dheengaddaa yuutuubii kiyya asiin piroofaayila tiiktookii yaa gadi tuttanii viidiyoo sana yoo daawwattan akka ajaa'ibaatti isiniif dalaga. Aappiin sun aappii bareedaadha jechuudha. Akka gabaabumatti zeenii isinitti argisiisa jechuudha. Warri sawaallee obsaan eeggatu. Egaa aappiin ani barsiisu hundinuu aappii ani gonkumaa aappii soba isinin barsiisu jechuudha. Itti fayyadamee ilaale yoo naaf ta'e yoo wanni sun dhugaatti dhibbatti hojjete isiniif hin maxxansa jechuudha. Namoonni tokko messenjeriidhaan gaaffii naaf dhiyeessitu feesbuuk irratti yoo gadhiise viidiyoo ji'a 4 dura fa'aa gadhiise viidiyoon kun hin dalagu jettu sheerii gootanii piliis guyyaa gaditti dhiifame aappiin sun ilaaluu qabdu dura okkee malee gonkumaa wanni ana haaraan gadhiisu akka baatii tokko lama unuma dalagaa. Egaa wanni bilaashaa gaafa dhaabbatus ni qaba yoo isiniif dalage tokkoffaa wanni isiniif dalaguu diduuf rakkoo mobaayila keessanii ta'uu danda'a. Mobaayila xixiqqaa A5 lakkoofsa shanaffaadha gadi yoo kan qabaatan ta'e qoosh neetwoorkiin isaanii dhabaa waan ta'eef bilaashiin akka taphetti isiniif dalaguu hin danda'amu. Mobaayilii hundiin dalagu jechuudha. Mobaayila haarawaa booda kana babbaa jiru bitadha. Egaa asumaan aappiin haarawaan ammallee pilaayistoorii keessaa bu'u ammas miti jechuudha. Haarawaan booda kana gadi dhiifamaa jiru. Aappiin isuma duraan gadi dhiifame sanatu karaa salphaadhaan aappideet ta'e isiniif dhiyaata. Isa gadi buufataniitu isa isiniif wayya. Haarawaan isin jiran garuu haaraa isin barsiisu. Aappii bareedaa tokko isiniif fidee dhufe kan itti fayyadamaa jiruu fi itti fayyadamaa illee ture. Ni qabdu garuu yoo mumkin ni qabdu yoo kan guddan taate hin buufattu. Eessaa argattu innaan pilaayistoorii keessaa argattu. Pilaayistoorii keessan keessa ni seentu. Dhibbatti dalaga yoo illee duraan kan qabdan taate isinitti nagarsiisa. Baadhaaf daa VPN jettanii too itti barreessitu jechuudha. Aappii kana tan barsiisee ture jechuudha. Dalagaa jira ammallee kana jechuudha. Kanaadha jechuudha. Baadaa VPN piroo hin qabu ofirraa kanuma qofete oriijinaala isaati jechuudha kun. Egaa akkamitti dalagaa jiruudhaaf keessa seenneetu isin argisiisa. Warri mobaayilii yoo kan isin dalaguu dide nagaafadha. Kana keessa seenna. Ani amma daataa gonkumaa hin qabu. Inni sannaaf dalaguu jira ni galee. Egaa mobaayilii eega gadi buufattanii booda bakka yoo pilaayistoorii keessaa gadi buufattan kan ta'e ofiinuu waan kana alaabaa biyya adda addaa appidee ta'e isiniif fida jechuudha. Oomoo fuularraa qabaattan taate neetwoorkii isin barbaachisa daataa dura kana kuni bakka sararaan sadan kanatti tuqxanii bakka abdeetii jedhu kana jechuudha. Qubee abbaa taa'ee kana irratti gadi rukuttu jechuudha. Isaan booda asirra rukuttaniitu zeenii firii beetaa bakka lakkoofsa 10 ofirraa qabu kana rukuttu. Asirra gadi rukuttanii zeenii firii bara 2022 waan kana isiniif fiduu qaba. Yoo abdeet kan haaromfatan ta'e akkasitti isiniif fiduu danda'a jechuudha. Yoo kan hin haaromfanne ta'e immoo waan kana isiniif fiduu hin danda'u. Zeenii firii beetaa asharaa kana lakkoofsa 10 kana isiniif fiduu danda'a yoo abdeet haaromfattan malee. Akkasii sana booda maal gootu istooppii yoo jedhe dhaabinaan jechuudha. Jedha garuu istooppiin jedhe startii bakka jedhu rukutantanii isiniif dalaguu danda'a. Inni beektu jechuudha. Akka inni abdeet ta'e qofan isin barsiisa. Egaa sa'aatii akkamitti ida'an akka jettan immoo sa'aatii ida'uudhaa aad taayimii kana yeroo tokkoof irratti kilikuutu. Yeroo tokko qofa osoo hin taane aga viidiyoon tilaa beeksisa isinii dhufutti kan sa'aatiin isinii dabaluu danda'u viidiyoo beeksisa yoo dhaggeeffattanii xumurtan isiniif sa'aatiin dabalama. Isiniif galamiti bakka aad taayimii kana rukutu jechuudha. Egaa viidiyoo wayiitii isinii dhufaa viidiyoo sana dhaggeeffattanii uggoo xumurtanii viidiyoon sun dhaabbate sa'a 4 isiniif kenna. Aappiin kun aappii bareedaadha. Sa'aatii itti fayyadamtanii dhiistanii sa'aatii yoo itti fayyadamtan qofaadha kan inni isin jalaa dhumatu. Yoo ka cuftan taate cufaanumatti ta'a akka aappii ejjeetu inni lisanaa miti jechuudha. Sa'aatii 4 yoo itti fayyadamtanii istooppi gootanii baatanii sa'aatiin keessan achuma jira jechuun dhumatu. Yoo itti fayyadamtan qofa sa'aatiin sun dhumatuu danda'a. Isiniif galamiti. Akka aad taayimii kanarratti rukunnaa
yeroo tokko qofa kun jechuudha aga yeroo 10 ta'us aga viidiyoon sun nu dhufutti dila ittuma rurrukunna akka viidiyoon argitanii ana yeroo maatii qoruu kutaa argitanii yeroo shanjaa itti walitti deebi'an bakka maalu dhufuudha dirqama viidiyoo kana ilaalee fixuun qaba sekoondii 28 aga dhumaatti jechuudha. Egaa dalagee haala kana isinii fiduu qaba bakka kana irraa rukuttanii deebitanii gubbaan irraa deebitanii sa'a meeqa akkanaa kenne sila sa'a 6 amma argitanii sila sa'a 6 kenne raayitee jira jechuudha sa'a 4 sa'a 10 guutee jira jechuudha sa'a 10 akka ajaa'ibaan naa dalaga jechuudha. Egaa ammallee itti deebitanii sa'a idaachuu barbaadan karuma ammaatiin sekoondii kana lakkaa'ee guunni fite sekoondii kana 30 irraa lakkaa'ee yeroo inni fite attaayim waan jedhu isinii fide irratti rurrukutu yeroo 5 ta'u 6 ta'us walirra quba keessaniin haala kanaan beeksisa isiniif ka beeksisan xumurtan ta'e sa'a 4 isiniif kennama akkasii sheerii walii godhaadha tarii nama daataa qabu rakkatu jira waan ta'eef biraan ga'uu hin dagatina.